namni yeroo kolfu wanni inni bareeduuf fuula kanatu yoo ergamaadha fuuluma jechuun beela in ibsa quufa ibsa gammachuu ibsa gadda ibsa fuulli jechuun fuulli ergamaa ta'uu isaa irratti agartaati kanaafiyyi yeroo fokkisu hidhii dhiphoo ballata yeroo boo hidhiidhuma dhiphoo kanatiyyuu gara dhabee yeeqamee booxxiraamee booxxaamee walitti suntuuree maa suntuuruu qofa hin booxxaamaa Imbootiramaa Wallaggaa fi Ilubaa Boorii fi Jimmana hubateera boottiraamuu jechuudha. Wal makata namni ennaa boo imboottaamaa furrii duwwaataa qofaa miti. Jiidha kana fuula irraan margaa jiidha kennaa silas beekamaadhaa miti ka qaamni qaawwii kun hundisaa jiidha kenna. Yeroo kolfumaa bareeda. Yeroo kolfuu ergamaa dhaqa keessa isaatiyyuu waan gammadee onneen ergite waan akkanaa waan nu dinqe qabnaa jettee onneen fuulatti ergite achumaan fuulli ifee hidhii banee ilkaan agarsiisee gammachuu isaa madda gammachuu immoo ilkaan keessaan gadi kenna boo'ichiniif kolfii kanaaf wallaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota keenya kabajamoo egaa guyyaa irraa guyyaa iidaati jennee jirra guyyaa iidaa kana ammoo gammachuudhaan booharaa koflaa dabarsina jechuudha. Tanaafuu har'a ustaaza keenya namni hedduun ni beeytanii nama godhu tokko guyyaa irraa kana wal qabsiisanii mirraa waan nu godhaa takka. Ustaaz Eid Mubarak. Eid Mubarak. Bagatti. Taqabbala Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal baga geettan. Anam akka dhuunfaatitti jechuudha namoonni kofalsiisuun fedha irraa. Mee maal jettanii na kofalsiistan? Wanni ati kofalchiiftu kun humatee haa ta'u kofluu barbaadde. Nama na kofalchiisu badhaasa isin qabu. Waasi akkasimi waasi biraa haaddu. Kofla wasanaa baatee miti seequu qofa naa goota. Seequu qofa. Shari'aan amma yoo an kofalchiise falyadhaku qaliilan wala yabku kathiiran kan jiru hadiisa qaliilama sana qaliila sanimi guyyaa narraati guyyaa taphaati guyyaa gammachuuti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhaniiti dubartiin lama taweeddiftu wahii rasuula bira seente guyyaa iidaa yeroo dubartoonni ilaalaal akkas socho'u bar gurbaa fuutee ati dura fuutee maa sochoote waan dubartii an dubbannaan maarree kanas socho'u saaree rabbum sii kadhannaani fuutaati bar rabbi sawaafaku jaame Allah yuzawwijak الله يزوجه ربنا يبارك له من قبل جاتي بوشن شنسوم بوشن سايشو عيد مبارك لبر يا العظيم من الفائزين ملاهجين والغانمين والسالمين namni yeroo koflu maaf bareeda yeroo boomu maaliif fokkisa duniyaa irratti akkuma gammachuun jirtu naasuun illee jirti inni kun wanni tun jirti sira wanni tun gaafiin tun jirti sira gaafatamuu malti bakka lamatti qoodamte namni booyu kun nama biratti inni bareedu jira booyicha nama bareechisu jira booyicha nama fokkisu jira kolfa nama bareechisu jira kolfa nama fokkisu jira bakka afuri qoodeera jecha sirgalee booyichi nama bareechisu yoo namichi wayita daawaa fi muhaadaraa godhan inni boohe yaa Allah akka inni bareedu subhanallah in bareedaan booyisa imaana qabdu yeen fokkata yoo jettee maal kanaanin fokkata jechuun dandeenyu jechuudha warxaa buute silaalaal bagana gaafatte laal odoon biraa gaafatte amma daawwattoota hedduu gaafataa turre nama waan garagaraa nu deebisan amma deebiin teessan tuni tiyyatuni namoota amma dura gaafachaa turreefillee jiranii wali gaccaati xiqqoo akka uflaalan isaan gooti deebii bareedaaf ta'uu dandeessi jee yaade mee ishee haya wanni kabooyu fokkatuuf kanaaf wanni kolfu kanaaf bareedu kanaaf hoo jedhe dogoggora walitti qabuu hin dandeenyu kanaaf kolfi bakka lama qoodama booyichi illee bakka lama qoodama booyichi rabbiif booyan bareeduma itti nafin maashaallah jazaan isaallee hanga imimmaan suni isarraa bu'e osoo aanan sa'aa ka elman gur'uu sa'aatitti deebiteellee namichi sun jannatan seenu jala tanaa takka jedhe kun booyicha bareeda kakaani illee ibsaagaa isaa bareechisa kakaani bareeda kakaani yoo fakkeenyaaf kakaanii oluma ka'eeti
eegi kaab boo'ichi bakka hedduu qoodama isin jedhee mire boo'icha fokkataa sitti hima duniyaa qaba duniyaa isaa ka qabu ka daawaa wali taa'e daawaa wayita godhan salaamu alaikum jedhe puu jedhee gara gabayaa ta'e wayita puu jedhee gara gabayaa ta'e birrii kiisii qaba asumaa kabiir shaqqalii waliin dhufe kabiir shaqqalii ta'a adda baasa kabiir shaqqaliin kun warra ogummaa kiisii waa fudhachuu qabu jecha sii galee maashaallah kabiir shaqqal warri daawwataan illee akka bartan kabiir shaqqalii waliin dhufnaani kabiir shaqqal kiisii fanqal yeroon galgal har'a nyaata isaa ka iraatii dambal jedheen inni gara ufii kabiir shaqqal kiisii fanqal yeroon galgal iraatii isaa qajeelaan dambal godhe sun salaata jalaa utaale yeroo sanitti duniyaa laale kabiir fanqalii walitti dhufe kabiir fanqalii walitti dhufe kabiir fanqalii walitti dhufe kayrii lachii uf harkatti cufee jedhe amma duuba birriin kiisii jalaa badde gaduma taa'ee booye warri masidatti hafeoo rabbiin sodaaf booya inni hoo maaliif booya yaani daawaa dhageeffachuu didee alaa maaliif booyaa jira kabiir fanqaltu seene kabiir fanqalii wal fanqalchan yooma inni jedhee boo'u namni isa laalu maaliif booyaa jedhan birriif booyaa jedha akkanatti kanaafuu gaafii nuti gaafii lamaa isin gaafanneef bakka sadii nu qoddan bakka sadii maafurii nu qoddan kolfillee ka fokkatuu fi bareedu jiraan amma ta boo'ichaatisu kolfi bareedu akkuma wala siin jedhe ka likkitti kolfantu jira seequ ammati waa je'ina kolfalchiisime akkuma waan jettetti ilaalee haa kolfu assalaamu alaikum iid mubaarak عيد مبارك كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك جنة مسلمون الدنيا الرجل جنة مرتي كيسنو كم بيا على تيف كيس جبتن بقربين عيد خبجاف جالتما خانم من مسلمة بكجور هندا تول أرجو بقربين تيسينكين جرا عيد كان عيد خبجا عيد جالا عيد ولين جراتون عيد ولين جمدانو ربنا فتاة سنين جنة أسيكو فالسيسا كفلتا أنسلو مبارك كمسي أرجون من كفلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا خينيا sagantaa keenya guyyaa har'aa magaalaa keessa deddeemaatiin namoota garaagaraa gaafachaa turre gaafii waan bohaartii nama hedduullee na kofalsiisaa turan jechuudha. Egaa amma sagantaa keenya xumurreetiin gara istiidiyootti deemu jirra. Sagantaa itti aantuun haga walitti deebinutti egaa nagaa keessa nu tura guyyaan guyyaa gaarii.